maan karaa mata duree keenyaa deemnaa inni sadaffaan maarkizimiidha. Maarkizimiin kun nama ilaalcha kana kan oofaa jiru inni kun eenyu jedhama Kaarlii Maarks jedhama was German philosopher falaasamoota Jarmanii nama Jarmanii inni. He is best known for his concept of inni maaliin beekama best known jechuun beekama for his concept jechuun yaada kanaan beekama yaadni kun material dialectics adopted from Hegel's dialectics achirraa kan fudhatame maal waan beekamu kana keessatti by dialectics there is a thesis thesis jira thesis jechuun original or exist point waan jalqabaa jechuudha antithesis jechuun faallaa waan jalqabaa jechuudha and scientist jechuun ammoo new result waan haaraa jechuudha sadeen kanarraa uuman kana qabdanii ammoo yaada maarkizimiitti amma dura hin seenne kun akka caaluma jeeti malee maarkizimiin ganaa hin seenne jechuudha inni wanni odeessu irreettumsaa waa'ee international theory theory kun akkuma seensaatti Marxism identifies the economy is more important than politics. Kana kan malal asii yoo dhimma wanni seriously qajeelatu butamu qabu. Marxism namni jedhamu identify ni ibse the economy diinagdeen is more important hedduu barbaachisaadha than politics. Siyaasarra hedduu barbaachisaadha. Inni kun faallaa realizimiiti. Marxismiin diinagdee qabaannaa waa hunda qabaattee jira. Maarkizimiin realizimiin ammoo paaworii qabaannaa waa hunda qabaattee jira. Kanaafuu isaan kunis maarkizimii fi realizimiin illee walii faallaadha. Asumaanuu akka sirriitti naa hubattanii jechuudha. He argued amma kan inni ni falma there is always class struggle. Gizuma hundaa'u class struggle jechuun qabsoo jira qabsoo kilaasii yookaan qabsoo gareetii jira qabsoon garee hin taane between jidduu haves and have not in the capitalist system warreen sirna kaapitaalizimii keessatti warreen qabeenya qabanii fi qabeenya hin qabne hedduu qabsoo jira qabsoon kanaafuu he was inspired inni ni kakaafame to create maal tokko isa kakaase classless society hawaasa kilaasiin keefin jedha ka'u qoqqoodamiinsi tujjaaraa fi miskiinni bakka hin jirre hawaasa inni kan uumuu fedha akka gabaabumatti yaadni maarkizimiidha bakka qabeenyi dhuunfaa hin jiru akka yaada maarkizimiitti qabeenyi dhuunfaa wanni jedhamu hin jirtu qabeenyi dhuunfaa yoo jiraate qabsoon nama qabeenya qabuu fi qabeenya qabne sooressaa fi hiyyeesseettuu qabsoon itti fufaa hanga sooressi qabeenya isaa kaampaanii guddaa isaa keessatti qabeenya guddaa kan ifumaa irraa fayyadamee miskiina achuma keessa qaxaree maallaqa hanga fi fedhan ofitti qabsoon isaan lamaan kana jidduu itti fufaa kanaafuu qabsoon sun dhaabbattee classless ogwennu classless society hawaasa isaan jidduu tujjaaraa fi miskiinatti addan qoodamne uumuu fedhanii classless jechuun hawaasa garee hin qabne tujjaaraa miskiinatti dambeetu namni wal qixa fakkeenyaaf akka gartee gaafa dargisan akka biyya keenyaatti jechuudha. Continued he classified inni adda qoqqoode 5 stage sadarkaa 5 adda qoqqoode hawaasa kana history of economic system seenaa dinagdee ilma namaa keessatti hawaasa kana bakka meeqa qoode bakka 5 qoode. Maaltu isa kakaasee jechuudha. Akaa'oo inni waan isa kakaasee hariiroo qabaataa fi nama hin qabne jidduu jiru kana jechuudha. Namnummaan tokko akka yaada isaatti namnummaan tokko akkamitti qabeenya makiinaa meeqa horataa namnummaan tokko akkamitti kaampaanii guddaa kana qabaatee deemaa qabeenya kana hundaati namni hundinuu wajjin dalaguu qaba jedha. Qoodamisa isa keessaa tokkoffaan kamiin primitive society irratti jiru kana primitive society jechuun hawaasa
hawaasa doofaa jechuudha. Yookaan hawaasa doofaa akkuu jiru hawaasa duubatti hafaa complex society kan taane. Akkana jechuun maali? Where there was no class division. Qoqqoodamiinsi kan tujjaara kan miskiina jedhamu hin jirtu. And private property. Private property jechuun qabeenya dhuunfaa. Kan kiyya, kan qabaluuti, kan qamaarree jechuun hin jirtu perimeter society keessa. Tokko. Lammaffaa kan slavery. Feudalism system. Sirna feudalismiiti. Sirna qeenxee. Sirna qeenxee jechuunis kan akka gaafa sillaasisanii where class division qoqqoodamiinsi kilaasiidha. Kan tujjaara kan miskiina jechuudha. Was between landlords and thieves or tenants. Dhiifama biin kun biyya kana akka malee dhiifama biyya kanarraa deebi'u biirraa. Biin maal jedhaa? Slavery. Slavery jechuun gabra. Where is the class division? Emerged. Qoqqoodamiinsa kilaasiidha. Emerged ni argama. Jidduu master of the slaves. Jidduu nama gabra san bitateetii fi slaves themselves. Jidduu nama jidduu gabra san mataasaa. Jidduu nama isa san bitateetii fi jidduu nama san bitamee san jidduu class divisionii jira. Kun ka gabraati. Kun ka nama gabra san bitateeti. Adda qoodamee jechuudha. Fakkeenyaaf mana tokko fakkeenyaaf gabri amma hin jiru bara durii keessatti mana tokko ka gabraa kan namuu fi kan maastara isaa ka'u nama isa bitatee kan namu tokko miti. Nyaanni gabraa kan namuu fi kan maastara ka'u nama isa bitateetiif kan namu tokko miti. Qabeenyi maastaraatii fi ka'u nama isa bitateetii fi qabeenyi gabra sanii tokko miti. Kanaafuu qoqqoodaan kilaasii ammallee dhufe jechuudha. Feudalism system sirna feudalismii keessas where class divisioniin bakka inni jiru qoqqoodamiinsi hawaasa was between landlords jidduu abbaa lafaatii fi and the thieves or tenant jidduu abbaa lafaatii fi jidduu nama lafa san dalagu abbaan lafaa lafa qabu. Thieves yookaan tenantiin nama lafa san qabu. Kanaafuu abbaan lafaa taa'eetuma akkama taa'aa ooleetuma lafa san irraa nyaata abbaa lafaatiin. Warri lafa san dalagu immoo lafa san dalageetii waa xiqqishuma irraa fudhata. Thieves yookaan tenantiin. Kanaafuu qoqqoodaan kilaasii uumame jechuudha. Kun landlord kun jiru qabeenya abbaa lafaa fudhatu waan guddaadha. Qabeenyi thieves yookaan tenant namni lafa san keessa dalagu fudhatu waa xiqqishu. Qabeenya qoqqoodame jechuudha. Capitalism system sirna capitalismiiti. Sirna capitalismii the division qoqqoodamiinsa kun lies ni argama. Between Burgarius jidduu warra warshaa qabanii Burgarius jechuun abbootii qabeenyaa jechuudha. Yookaan owner of factory jidduu warra warshaa gurguddaa qabuutii fi and the workers or proletarian class warra waan san dalagu jidduu hojjettootaatii fi jidduu warra abbootii qabeenyaa jidduu hariiroon jiru. Capitalism system keessatti qoqqoodamiinsi hariiroo isaan jidduu jiru kun hawaasa addaan qoqqoodee jira kunis qoqqooddaa jedhama. Akka ilaalcha maarkizimiitti jennaan. Kattee aanu F yookaan sooshaalizim yookaan koominizim. Kun amma Raashiyaadha. Raashiyaan fakkeenyaaf Itoophiyaallee gaafa dargiin Itoophiyaa wajjin Raashiyaa wajjin hariiroo guddaa waan qabuuf gaafa san Itoophiyaanis sooshaalizimii yookaan koominizimii turte jedhamee yaadama. Where class division bakka qoqqoodaan kilaasiidhaa
won't be observed. Qoqqoodaan kilaasii gaafa sana hin jiru. Sooshaalizimii keessatti fakkeenyaaf akka naannoo keenyaatti akka nuti beeknutti mandara jenna. Mandara jechuun gaafa san dargiin ganda hundaa bakka takka walitti guureeti bishaanis bakka takka dhiyeessee fi mana barumsaa bakka takka dhiyeessee fi kun kiyya kun qamaarreeti kun tujjaara kun maskiina wanni jedhamu sirna sooshaalizimii keessa hin jiru. Yookaan sirna koominizimii keessa hin jiru jechuun kontiinuu itti fufi. Hanga bakka sanaa deemte jechuun sirriitti akkasii galuu abdii guddaan qaba. Jabaadhuu jala deemee hin dadhabini. Continued based on this assumption. Yaada kanarratti hundaa'ee yaada ammaa maarkizimiin dhiyeessa kanarra hundaa'ee inni asirra hundaa'ee jechuudha. He argued inni falma. There should not be class division. Qoqqoodamiinsi kilaasiidha. Kan akka tujjaarri jiraachuu, miskiinni jiraachuu, abbootiin qabeenyaa warshaa guddaa qabaatanii hojjettoota akkuma fedhanitti if jala oofuun class division jechuudha akkasi. Kuni jiraachuu hin qabu. And highly criticized. And highly criticized. Hedduu ni qeeqe. Capitalism economic system. Sirna dinagdee kaapitaalizimii tan abbootii qabeenyaatii fi hojjettoota jidduu jiru kana hedduu qeeqe. Abbootiin qabeenyaa if maaf irraa fayyadaman malee hojjettoota isaaniitu liqitti hin qabanii. Akkamitti hojjetaa fi hojjechiisaan qabeenyi isaadhaa waliin qixxaanne ija akka ilaalcha maarkizimiitti. Weerza ilaalcha sirna kaapitaalizimii keessatti weerza burgaarius kilaasa. Burgaarius kilaasa jechuun abbootiin qabeenyaa awon boos kan isaanii means of production oomishni isaanii raw material meeshaan dheedhiin haa maashinni isaaniitii fi commodity of product dhiyeessiin tokko oomishni maashina kasaaniiti oomishni kasaaniiti isaan numa dalagu bakka sanii jechuudha burgaarius kilaasa jechuun. Weeraas hogguu kana faallaa kanaatiin jechuudha. Gisee hundi weeraas jechuun faallaa kanaatiin jechuudha. Hima faallaa guumuu fedhe weeraas fayyadamta. Hongaa giraamara Ingiliffaati. The workers hojjettoonni sirna kaapitaalizimii keessatti have no any of them. Waan takka illee hin qabanii. Raw material hin qaban. Mee dheedhii maashina hin qaban. Commodity yookaan product hin qaban. Oomisha hin qaban. But garuu hojjettoonni sirna kaapitaalizimii keessatti to remain ni hafan. Akkam ta'anii dependent on the factory of owners. Dependent jechuun hirkatanii on the factory of owners. Abbuma qabeenyaa kanarratti hirkataniiti jiruu isaanii jiruu guutuu jiraatanii. Abbuma qabeenyaa kan warshaa guddaa qabu kanarratti hirkataniiti jiruu gaarii hin taane jiraatanii. Haa burgaarius irratti jiruu isaanii guutuu burgaarius yookaan factory of owners abbootii warshaa kanumarratti hirkataniiti jiraatanii jechuudha. There is an exploitative relation. Jidduu isaanii maaltu jira? Kanaafuu there is an exploitative relation between the poor and the rich. Sirna dinagdee kaapitaalizimii keessatti hariiroo saaminsaa exploitative jechuun hariiroo saaminsaa jidduu hiyyeessaatii fi jidduu dureessaa akkana jechuudha. Hariiroo saaminsaa gwennu sooressi biizinasa isaa guddaa keessatti namicha puurii ta'e akkuma ifin fedhe dalasiisaa sa'aatii 24 haa sa'a hojjetaan tokko hojjetuudhaaf isaa barbaachisee ol hojjechiisa jechuudha. The riches are dominated the economy. Dinagdeen guutuun
kan to'atamtee jirtu warreen qabeenya qabanii warreen sooressa ta'anii warreen kaapitaalizimiiti warreen abbootii qabeenyaati magaalaan hundi sanuma isaaniiti isaanuma irraa fayyadamaa jechuudha. Not only this kana bicha miti but the life of the workers dalagaan hojjettoota dhifama jiruun hojjettoota at the mercy of riches rahamatuma tujjaaraatiin yookaan rahamatuma nama qabeenya qabuutiin jiraatan malee jirummaan isaatuun jirtu siinsa kanaafu they control the wage of workers mindaa hojjettoota isaanii to'atanii tarkaa qabanii hanga fedhan kannaniif jechuu dinagdeen guutuun ta'uma isaaniiti waan ta'eef hanguma fedhan kannaniif jechuu. Kanaafuu sirna kaapitaalizimii keessatti sirna hedduu miidhamiinsa qabu jechuu. Continued thus he advised namichi Marxiin jedhamuun advised ni gorse for the abolishment of capitalism system. Sirni kaapitaalizimii kun akka badu sirni abbootiin qabeenyaa waa hunda to'attee yookaan namni dhuunfaa waa hunda qabaatee hawaasni hedduun osoo hin qabaatiin rahamatuma abbootii qabeenyaa jala jiraatu kun baduu qaba. And baduu qofa the replacement of the communism system sirna communismii sirna hawaasni qabeenya hunda waliin qabu kanaan bakka bu'uu qaba. And akkasuma where he thought inni bakka sana maal yaade there will not be class qoqqoodamiinsa kilaasidha hin jiru. For this kanaaf Tucker he argued that an international workers revolution warraaqsi hojjettoota addunyaadhaa means to end capitalism class society warraaqsi hojjettoota addunyaadhaa sirna kaapitaalizimii dhabamsiisuudhaaf ta'uu qabaa jedhan. By communism communismiidhaan sirna akkaataa sirna Marxizimiitti he argued ni falma private property qabeenyi nama dhuunfaadhaa may not exist hin jiru jiraachuu dhabu mala but communal ownership of it qabeenyi hawaasa waliinii and property will occur qabeenyi waliinii ni jiraata qabeenyi nama dhuunfaa jiraachuu dhabuu danda'a jedha. Kuni akka ilaalcha communismiitti namichi Marxizimii jedhamu yaadasaa hogguu ilaalcha dinagdee dhiyeessu jechuudha. Kanaafuu akka ilaalcha communismii dhifama harkama ilaalcha Marxizimiitti communismiin baduu qabdii bakka abbootiin qabeenyaa waa hunda to'attee waa hunda qabaattee jirtu kanatti bakka miskiinni jiruunsa harka warra abbootii qabeenyaa jirutti jiruun warra miskiinota hin jirtu. Kanaafuu kaapitaalizimiin baduu qabdii jedha walumaa galattu yaadni Marxizimiidha hogguu konkuluusiif hogguu goonu jechuudha. Konkuluushiin hogguu goonu. Ilaalchi biraa kan jiru kan afuraffaadha kontiraaktizimiidha. Kontiraaktizim afuraffaa kontiraaktizim jechuun kunis ilma namaa kan akkatti ibsu. Kontiraaktizim states that human nature or behavior is not determined as good or bad by nature but by the surrounding the environment society. Akka ilaalcha kontiraaktizimiitti ilmi namaa states ni ibsa. Human nature ilmi namaa or behavior amalli ilmi namaa not determined as good ilmi namaa gaarii jedhamee yookaan badaa jedhamee hin tilmaamamu by nature uumamaan namni tokko akkamiin lafaa kaanee uumamaan namni kun gaariidha namni kun badaadha jennee hin laallu. But garuu by the surrounding environment haala naannoo isaa jiru or society bakka inni oole san laalleeti amala namaa murteessina malee hawaasa inni walitti dhufeenya qabu san laallee murteessina malee akkam namni kun badaadha gaariidha jennuuni. Because maaliif jennaan it is socially constructed
amalli namaa gaarii dhabbataadha kennuun sooshaali hawaasummaani koonistaati wali ijaaramaa hawaasummaani ibsama malee akkanumatti. The theory theoriin tun ammaas theoriin contradiction also emphasize ni xiyyeeffatti idea of yaada shared history seenaa waliin qoodachuu shared alliance waliin tokkoomuu shared norms duudhaa walii share godhu identity waliin eenyummaa walii share godhu cultures of society aadaa hawaasa tokkoo walitti fiduu. Kanaafuu maal jennaan amalli nam tokkoo yookaan ilmi namaa tokko gaarii yookaan badaa kennuun akka ilaalcha kontiraaktizimiitti walitti dhufeenya seenaan hawaasa sanii waliin qabu walitti dhufeenya duudhaan hawaasa sanii waliin qabu walitti dhufeenya tokkummaan isaanii waliin qabu walitti dhufeenya eenyummaan isaanii waliin qabu walitti dhufeenya aadaan isaanii waliin qabdu laalleeti namni kun gaariidha yookaan badaadha jennaan malee akkanumatti uumamaan gaariidha yookaan badaadha hin jennuun ija akka ilaalcha kontiraaktizimiitti. Continued contractivity highlight contractivity the importance of value sabuun hedduu kan barbaachisaadha. Shared interest fedhii walii qooduu between individual nama dhuunfaa hedduu fi who interact walitti dhufeenyi on the global stage sadarkaa addunyaatti walitti dhufeenyi nama dhuunfaatii fi safuu hawaasa tokkoo jidduu akkaan barbaachisaadha jedhan isaan. Kanaafuu warri kontiraaktizimii maal xiyyeeffata? Walitti dhufeenya hawaasa tokkorra xiyyeeffata bakka yaada isaa gabaabumatti. Inuma teoriin amma duraa waa'ee walitti dhufeenya hawaasaa haasoftu hin jirtu. Kontiraaktizimii warri kontiraaktizimistoota argued ni falman the essence of barbaachisummaa essential barbaachisaa jechuudha. International relation hariiroo addunyaadhaa akkaan barbaachisaadha. Existing jiraachuun interaction between people walitti dhufeenya hawaasaa keessatti hariiroon addunyaa akkaan barbaachisaadha. Akkana jechuun hariiroon addunyaa jiraachuudhaaf hawaasni interact yookaan walitti dhufuu qaba aadaadhaan hawaasummaadhaan eenyummaadhaan duudhaan isaadhaan walitti dhufeeti hariiroon addunyaadhaa walitti dhufeenyi hawaasaa kanaa murteeffamaa jedhan. Continued state identity eenyummaan biyya takkaa influence ni dhiibti. The way state karaa biyyi takka interact with each other karaa taa wajjin walitti dhufeenya qabdu dhiibbaa rakkuuti jedha. International relation hariiroo addunyaadhaa are not shaped hin murteeffamu by the immutable laws of nature seera uumamaa kan hin jijjiiramne kanaan hin murteeffamu. Seera uumamaa kan hin jijjiiramne hin murteeffamu. Seera uumamaa kan jijjiiramu hin murteeffamu. Dhifama kan jijjiiramu jechuudha. They can be changed. Isaan jijjiiramuu danda'anii. Seerri isaanii haa seerri akkaataa seera ilaalcha kontiraaktizimiitti seerri ni jijjiirama. Akkaataa walitti dhufeenya hawaasa irratti hunduufineeti hariiroo addunyaa ibsina malee seera addunyaa kan seera uumamaa kan hin jijjiiramne kanaanii miti. Walitti dhufee gisee hundi bakka kontiraaktizimii wanni haasaan qabu hariiroon addunyaa kan murteeffamtuun takkaa ilmi namaa gaarii yookaan badaadha kan ittiin jedhamu akkaataa walitti dhufeenya hawaasni tokko waliin qabu jennaan. According to akkaataa international relation are determined akkaataa hariiroon addunyaa ittiin murteeffamtu social practice social practice jechuun waan hawaasni tokko godhu social ideas yaada hawaasa tokkoo knowledge beekumsa hawaasa tokkoo interaction between country walitti dhufeenyi biyya takkaa waan hanqa kanaatiitu international relation yookaan amala ilma namaa murteessa malee waan biraatii miti. Kanaafuu kontiraaktizimii maal jedha walitti dhufeenya ilma namaa karaa aadaatiin karaa yaadaatiin beekumsaan walitti dhufeenya biyya takkaa
wal dhufeenya waan takkaatiitu hariiroo ilma namaa murteessa malee caluma inni nam tokko gaarii yookaan hamaa jechuu hin dandeenyu walitti dhufeenya irra dhaabbanneeti malee. Contractivism theory. Contractivism focus on norms. Maal xiyyeeffata? Norms, duudhaa, values, safuu, indigenous norms, safuu biyya keessaa, safuu and shared with other society. Safuu inni hawaasa biraatii wajjin qooddatee qabu kanarra dhaabbanneeti ilmi namaa gaarii hama jechuu dandeenya. Egaa safuu fakkeenyaaf safuu hawaasni Oromootii fi Amaaraa, Tigireetii fi Guraagee isaan kana eega duudhaa fi barmaatilee isaanii waliif finne booda Oromoon gaarii, Amaarri gaarii, Tigireen gaariidha, Oromoon badduudha, sabni kana namni kun gaariidha jechuu dandeenya malee eega waliif finnee wajji oolchinee walitti dhufeenya irra hundoofne bakka akkaataa ilaalcha kontiraaktiivizimitti. Kana jechuun mata dureen biraa guddaan critical theory of Frankfurt School jedhama. Maqaan isaa lamaan kana. Shanaffaadha. Critical theory jennuun it was developed inni kun ni guddate with assumption yaada of filling gap yaada guutuu jedhamu of others theory ilaalcha theoriin biraa gaappii yookaan banaa theoriin biraa eerrifte feeling godhu yookaan guutuudhaaf dhufe inni kun. Warri armaan olii dubbanne ilaalchi isaan eerrisantu jira. Fakkeenyaaf ilaalcha dhalaafaa ilaalcha keessa galchuu dhabuudha. Warra saawuzii jiran ilaalcha keessa galchuu dhabuudha. Theoriin tun theorii waa guutu jedhamtee dhufte. Theorii ilaalcha armaan olii ilaalcha hafe san guutu jedhamtee dhufte. It was emerged. Critical theory tun ni argamte as response deebisuudhaaf to mainstream approach theory tooftaa itti waa guutu. Theory of in the field of international relation keessatti theory waa guutu jedhamteeti dhuftee jedhamte. Critical theory tun are valuable hedduu bu'aa qabeessaa because maal jennaan they identify isaan addaan baasan position haala sataaf typically been ignored waan theoriin idealistikiin liberalistikiin constructivistiin marxismiin isaa ignore godhe haa ta'e inni dhiisisan yookaan overlooked isaan tuffatanii with international relation hariiroo addunyaa keessatti daa'imaa fi dhalaan yookaan warri saawuzii fakkeenyaaf warri saawuzii yogguu jedhamu Afrikaa fi Eeshiyaa jechuudha. Isaan warraan kana sirna siyaasaa yookaan sirna hariiroo addunyaa keessatti teooriin armaan olii tun teooriin armaan dura dubbanne tun hin hammanne ignore godhan tuffatanii dhiisan. Maal bu'aa qabdii ijoollee fi daa'imaa fi isaafuu warri saawuzii Afrikaa Eeshiyaa warri kun international relation keessatti barbaachisaa miti jeniiti maal godhan ignore godhan. Bakka warri kun ignore godhe critical theory bakka san dhuftee guutte. Akkam jettee they also must provide naan jechuudha. Provide kan voice sagalee ta'aniif eenyuuf to individuals warreen dhuunfaa or groups warreen gareedha who have frequently warreen kun yeroo hedduu being marginalized kopha baafaman warreen kopha baafaman tun ijoolleedha tun Afrikaadha hariiroo addunyaa keessa maal gooti Eeshiyaan hariiroo addunyaa keessa maal gooti jenii particularly keessaaf jechuun woman dhalaa those from the globe south akkaataa addunyaa irraa warra hara globe warra saawuzii warra jiran warra hanqa kana warra teooriin hangee afta kun cina dhiisan kana isaan kanaaf dhaabbattee jedhamti teooriin tun.
akkam jaamtee dhaabbatteef in this sense haala kana keessatti yookaan critical theory tun proponents ni dubbatti critical theory argues that ni falmiti this marginalized group warreen kopha baafamanii tuffataman warreen akka dhalaa fi ijoollee namni dhuunfaa fi warri saawuziidha keessaafuu Afrikaa fi Eeshiyaan must be liberated bilisoomuu qabanii emancipated mirga hiree guutuu argachuu qabanii from oppression yookaan discrimination qoqqooddaa irraa yookaan gara jabina warri tiyoorii arma olii kun irraa raawwate kanarraa bilisoomuu qabanii dhalaaleen akka hin feetetti jiraachuu qabdi warra jiru. Warra kana keessa maal fa'aa jira? Sirriitti wanni isaan qeeqan it criticize the existing social issue. Dhimma jiru kana sirri qeeqan. That they believed kan isaan amanan. Such issue kanneen akkanaa kun dhimmi akkanaa kun are what the enslaved the society. Hawaasa gabroomsuudha janitti kan isaan amanan. This issue dhimmi kun can be culture aadaa ta'uu danda'a. For instance fakkeenyaaf yoo fudhan usually bad habits amalli badaan by society kan hawaasni geggeessu kun dhaabbachuu qaba jedhan. So the point here is criticizing the old ones. Asitti wanni sirrii hubatamuu qabu criticizing the old ones ones laa dur jira kana ni qeeqan enda change them by the new ones. Haaraan bakka buusuu jaalatama. Haaraan bakka buusuu jaalatanii jechuudha. Kanaafuu critical theory kanneen armaan gadii keessaa kamtu feeling gaappii guutuudhaaf dhufe yookaan warra theory'n hafte kophatti marginalize gooteef ha dhufe jeeyoos gaafate critical theory ta'a jechuudha. Critical theory'n theory gaappii guutuu dhufte. Gaappii warra kaan isla keessaa dhiise guutuu dhufte jechuudha. Warra kaan dhalaa fi warra giloobiidha sirna siyaasa addunyaa keessatti hin amanne. Isaan dhalaa fi warri global saawuzii jiran kunis yookaan global saawuzii yoo jennu Afrikaa fi Eeshiyaan sirna siyaasa addunyaa keessatti hirmaachuu qabanii isaanillee nama jaaniti gaappii tana guutanii jechuudha tiyoorii tana keessatti. Tiyoorii jaaffaan feminizimii. Feminizim tiyoorii jechuun in the contemporary world addunyaa yeroo ammaa tana keessatti feminizimii teoriin feminizimii tun becomes most influential society. Hedduu hawaasa keessatti dhiibbaa godhuu keessatti bakka guddaa qabdi. In economic diinagdee keessatti political movement sochii siyaasaa keessatti for the right of woman mirga dhalaatiif sochii hawaasummaa sochii diinagdee sochii siyaasaa keessatti mirga dhalaatiif falmuu keessatti dhiibbaa guddoo taateetti kan argamte yeroo ammaa keessatti. Feminizimiin tun akkuma maqaan isaa himuu gaa female irraa dhufte jenni. Feminism is come from the female. Feminism jechuun warra mirga gaafadumatti female yookaan meeliin dhiira feminizimiin dhalaadha. Dhalaa hojii deema maqaa feminizimiin female oguun. Feminizimiin maal irratti xiyyeeffata? It focus on empowering. Feminizimiin maal irratti xiyyeeffata? Empowering aangoomsuudha. Women's dhalaa yookaan dhalaa jechuun dhiifama dhalaa inni jedhamu dubartoota social group hawaasa garee hawaasaa keessatti dubartoota aangoomsuu. Dubartiileen akka dhiiraatti ni dandeessi. Dubartiinis piraayimiinisteera ta'uu ni dandeessi. Waa hundaa ta'uu ni dandeessi. Dubartiin manoo bichaa fi miti. Akka dhiiraatti dalaguu dandeessi. Biyya tana jijjiiruu dandeessi. Yaada gahaa fiddee nama amansiisuu dandeessi. Yaada amansiisaa fiduu dandeessi jedhamanitti bakka inumaa kun mirga dhalaaf dhaabbate jechuudha.
it believes ni amana kun that woman dhalaa fi men dhiirri should have equal right dhalaa fi dhiirri mirga walqixaa qabaachuu qabanii yookaan carraa walqixaa qabaachuu qabanii jedha. Since sababa existing social system since kana sababa since jechuun yeroo hedduu ingiliffa asirratti maal gootee fayyadamtas akka sababa jettaan existing social system sirni hawaasaa erga jiraatee is more important patriarchy or supremacy of others olaantummaan abbaa hedduu barbaachisaadha. Kanaafuu sirna hawaasaa erga jiraate olaantummaan abbaa hedduu barbaachisaadha. Feministii warri mirga dhalaatiif falmu kun argue ni falman woman should have the same role isilleen shoora haa gahee akka dhiiraa bahuu qabdi bahuu ni dandeessi. Fakkeenyaaf warri feministii maal jedha namni tokko akka seeraa uumaatti akka nuti beeknutti namni tokko oguu dhalate abbaa yaamama. Warri feministii inumaa keessa kutee maal jedha keessa kutanii barbaadatanii maal jedhan si fakkaate ilmi tokko oguu dhalate haadhaanis yaamamuu qabaa jedhan haadhaanis yaamamuu qabaa maaliif carraa walqixaa qabaachuu qabanii innaa dubbii keessa cimsanii jechuudha. Feministii warri mirga dhalaatiif falmu maal jedhan are not advocated hin dubbatamtu for the replacement of patriarchy olaantummaa abbaadha by the matriarchy haadhaan bakka buusu patriarchy jechuun paa kana guudde paa faazarii wali fidi maa immoo maazarii wali fidi matriarchy fi maazariin takka patriarchy fi faazariin takka olaantummaan patriarchyidha olaantummaan abbaa by matriarchy haadhaan bakka bu'uu hin qabduu jetti. Yookaan mother dominance haati doominee godhuu hin qabdu yookaan supremacy olaantummaan haadhaa ta'uu hin qabdu. But garuu existence of equal opportunity abbaa fi haadha jidduu carraa walqixaa jiraachuu qabaa jenna isaan. Waan biraan jedhanii dhalaanni miidhamuu qabdu dhalaanis gahee akka isaa bahuu dandeessi. Feminizimiin akkas jedha jechuudha.